السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warreen kaanillee ashama harka fuuneessaniin jedha. Akkuma argitanu viidiyoo tana mucaan kunillee miilan qabu ture garuu amma miila isaa akkasitti warri maallaqa qabanii akkasitti deeffatee fayyaa isaatti deebi'ee jira jechuudha. Alhamdulillah. Ammas taanaan Oromoo koo Rabbii jedhaati. Rabbii isin uumee jiraati. Rabbiin isin qabeera na bira dhaabbadha akkasitti. Warroonni gurguddaan illee jechuudha warri namni isin dhaga'uu danda'u jechuudha. Gargaarsa kana akka waan kana naa deebistanii fayyaa kiyya kana akkasitti naa deebistanii anillee akka isaa kana ta'uun qaba Oromoo koo na bira dhaabbadha. Ammallee ijoollee xiqqoodha nama dalagachuudhaaf cinqamuun nama gana bunni gochuudhaaf cinqamu jechuudha. Rabbiidhaati na bira dhaabbadha Oromoo koo. Isinii fi Rabbii gaditti isiniif isin malee waan takka hin qabu Oromoo kiyya na bira dhaabbadha Rabbiidha. Ijoollee gaarii qabna wallahi nama hayyuu nama lubbuu ofiitii olitti namaaf yaadu nama gaarii qabna. Nu jiraadha nu kabajama isin jaalanna si wajjin jirra yaadaanis ta'e waa hundaan jechuudha. Yaadaanis ta'e waa hundaan isin faana jirra si faana jirra nu jiraadhu qaalii kennaa isin jedha. Wallahi yaa homaa miti yaadain wanti guddaan isin jedhu yoo jiraate. Boyni obboleessa kiyya hin boyni abshir guddaa galatoomii Ramza ummata Oromoo namni dhibbi afurii azzartan kun sagaleen kee dhagamaa mi taaptaap koppilinkii illee dhaabina shabakaan nu qabaara waan ta'eef taaptaabii fi koppilinkii baay'isa yoo amma fakkeenyaaf taaptaap koppilinkiin goone shabakaan namni waan itti baay'ateef gajjisuu danda'a nama harcaasuu danda'a yoo obboleessi keensan kun garaa isin nyaati dhugumatti oromummaa isaatiif si galee miidhamni isarra ga'e kun wanti isarra taateen isarra ga'e kun yoo garaa isin nyaati isaa fayyaa qabu kakalee akka kan keetti deemee lukaan fiigee eessa dhaqee si galee deemee galee dalagatu musiibaan guyyaa takka itti buute hospitaala keessa kunu akkanatti si galee algaa tokko carra si galee cinaachi isa akkana ciisu bicaa imimmaan akkana bookana yoo argite ka garaas nyaattu koppilinkiif taaptaap hin dhaabin tokkoffaa jecha Oromoon si gargaarti obboleessa kiyya abshir wallahi uqsum billahi an ufsii qabee jira waan danda'urraa si gargaaruun qophiidha akka abdiiti jecha ila wanni beekoo qabdan Oromoo waadaa galtanii yennaan dhageeffadha warri waadaa galtan warri micaa kana gargaaruu barbaadan takka teessaniin guyyaa godhannee dhufnee waadaa galtanii maqaa keessan isin qabanna maqaa TikTok keessanii isin qabanna namu asirratti wal beeyna ijaa wal beeyna sigalee walaa fi masa walaa ka TikTok follow namu kuma qabu kanama dhibbata katti qabu maqaa kan keessanii isin beeyna namu wal beeka waadaa hin galtan maqaa TikTok keessanii isin qabna risiitii micaa kana ergite fiddanii nutti muddiftan takka teessanii waliin dhiibnu sigalee waadaa galee birrii haganaa waadaa galee miliqee deema yoo jette sin dhiibnu dhageeffadhu yoo barbaadde ammoo duruma waadaa hin galtu waan akkasii sigalee qarshii haganaa hin kenna jette yookaan duruma waadaa hin galtu waadaa galte taanaan jecha dhageeffadhu waadaa rabbii kan keetiif miidhama obboleessa kan keetii kana galte taanaan profaayilii TikTok keetii screenshot si godhanna si qabanna boru dhufnee si gaafanna waan kennite si galee fiddee nutti muddifta risiitii akkaawwanti inni irra jedhetti guyyaa hin qabannaa gargaarsu dhageeffadha gargaaruufi wallahi wabillahi sagalee ta'uufi qophii kiyya xumureera tokkoffaa warri feemasii jecha feemasoonni kaayiroo nama si galee dhageettii qabuufi nama waa harkaan itti hiixate malee hin gargaartu miskiin akkana an dhugaa isinitti maami nama si galee dhageettii qabuufi nama waa itti hiixate qofa gargaarti ummanni sunniin jecha micaa kana silaa ka gargaaranii silaa abboo Oromoon asirra jirtu tun luka micaa kanaa si galee kiraanchii kana bitanii fi kiraanchiin ka akka lukaatti tura ka jilba ol godhatan gaafa kiraanchii san bitate micaan kun deemee dalagatuu danda'a waan fedhe dalagachuu danda'a kiiloomeetira feeke deemuu danda'a lukaan kiraanchii gaafa argatee godhate wallahi kiiloomeetira meeqa deemuu danda'a bahee nagaan galuu danda'a waan ofii dalagatuu danda'a haadha ofii san gargaaruu danda'a hattaan kiraanchii birrii si galee kiraanchii miti micaa kana VAT bituu hin dandeenyu Oromoon makiinaa bituu hin dandeenyu makiinaa otomaatika kan inni keessa taa'ee hojii ofiitiin dalagatee si galee haadha ofii jijjiiree abbaa ofii jijjiiree si galee hojii jiru bituu hin dandeenyu osoo quuqamne nu keessa jiraate jara keenya mee quuqama onneen teessan si galee nama haarifattu onnee teessan nama haarifachiisa nama ta'uun nama gargaaruun nama ta'uu of gaha bakka si galee
Kana sigalee sagantaa hin qabanna. Sagantaa isinii furanna. Amma wanni nu gootan caalaa dhaggeeffadha. Sabboonaallee ol deebisaa sabboonaallee ol harkisii ramsaa. Namni si jalaa gadirritaa hir'ataa jira gabaabsaa nama ol galchadhu. Hayyee amma sabboonaallee ol deebisaa gara qarqaarsaatti taa deebinu micaan akkaawuntii haa fiduu namni as jiru kun jechaadha. Kalaas haa gargaaru waan danda'e. Taan illee sagantaa itti godhannee guyyaa kan illee gargaarra. Sabboonaallee ol deebisii ramsa. Hayyee ani yaada kee kennadhees jala bu'aa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Warri amantii biraa guyyaa shamaa harka fuune. Abdii namoonni ol seenan kun yaada isaanii baanii gadaa bu'anii daqiiqaa muraasa maaliif siin jedhe beektaa? Nu jechuun hawaasa kana jechuudha. Hawaasni nu jala jiru kun namoota ol bahee biyaansi mucaa kana afaanuma takka mube abshiir jechuun hawwu jira. Namoota hedduutu isa immoo argeetiniin mubiyyi abshiir. Maayidhaaf namoonni tokko tokko ni beeyta garaa namoota tokko tokko baay'ee tokko namoonni sirriitti namaaf yaadantu jira. Yaada xiqqoo isaanii haa baatanii jechuu barbaadetti obsi ati. Obsi rakkoon qabu ni gargaara. Dhaabbannaa yaanillee isinirratti illee dheeressullee hin barbaannedha. Qarshii Itoophiyaa birrii 5,000 rabbi kiyyaaf jecha isaaf ni jedha. Warra kennitanillee hirmaadhaadha. Kana caalaa hirmaadhaa jajjabaadhaa wal jajjabeessaa numatu waliif hirkoodha isinin jedha. Akkaawuntiin kee iskiriinshoottii godhee jira sirriima barreessi kanatti fakkaate yoo kan koomentii jala barreesse. Ka amiin barreesse kunoo amiinin si jala jiru kun ka barreesse isa qofa iskiriinshoot godhatta warra si jala jirtan jechuudha. Maqaan kee eenyuun uumma? Uummaadhuma firoollee hojjettee uumaa rakkoon qabu kee kan uumamaa immoo bassaadha. Uuma firaa olillee hojjettee uumaa rakkoon qabu. Inshaallah guyyaa muraasa qabatte qarshii meeqa jette? 5,000 Itoophiyaadha. Guyyaa muraasa booda risiitii isiniif maxxansa inshaallah. Fooloo naaf deebisaa abdii si gaafadhee jira. 5,000 Itoophiyaa ayyee maashaallah rabbiin bakka baafte si haa deebisu obboleettii teennaa si jaalanna si kabanya. Okay, kana tommi firoo fooloo si deebisee jira kalaasi. Abdooshee dhamo Zalaal dura galchite sabboona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Abdooshee da. Jirtu jawaatu. Ay Abdooshee. Jirra galata rabbi Abdooshee akkami? Wallahi alhamdulillah ya dabare darra jirtu. Ga waan qabnu ni ofin jijatanu anisi kuma nama dibbashan. Itoophiyaati maqataa Masriiti yoo rabbi nu kennes biroma dhaabbanna. Anis kan mau ada galaafaman danda'u ni ga'a. Waan qabanu ni. Hayyee maashaallah obboleessa keenya rabbiin sirraa jaalatu bakka baaftetti rabbiin si haa deebisu balaa akkana rabbiin sirraa haa qabu. Maqaan kee Abdooshee maami? Amiin. Abdooshee. Hayyee akkaawuntii iskiriinshoot godhatte? Laan godhan reefuma nufi argaa bare moon argee. Akkaawuntii yoo amma sitti tole sitti himaa qabadhu yookiin jala kana amiinsii barreessaa iskiriinshoot godhatta. Amina barreedu akkaawuntii warra akkaawuntii ni kun warra kana dafee barreessanii ni beeka. Amin biyya kana amma amiin barreessa jira laa. waan ni godhate asirraa kaafata suuraa. Yaa. Arge qabadde amma. Ayyee obboleessa keenya guddaa galatoomi si jaalanna si kabanya jala taa'an hordofaa. Zalaal miyuuti irraa kaase. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Jirtani nagaa keessanii mubee baga rabbiin Jirra galata rabbi obboleetti teenya. rabbiin ammallee fayyaa keessin dhawwatin ishee. Ayyee obboleetti teenya. Kudhanii Itoophiyaa nan galchaaf ishee inshaallah ji'a dhumaa kana irratti yoo rabbiin na laafise birrii 10,000 Itoophiyaa nan galchaaf ishee. Ayyee maashaallah rabbiin bakka baaftetti si haa deebisu obboleetti teenya. Maqaan kee eenyunni? Maqaan koo Zilaalii akkaawuntii amiin kunoo ni barreessaa iskiriinshoot godhadhu yookiin qabadhu. qabadheera akkaawuntii qabadheera. Ayyee maashaallah rabbiin bakka baaftetti si haa deebisu si jaalanna si kabanyaa jala gabbuutee nu dhageeffatta qashtii teenna. Faaximaa miyuutii irraa kaasi.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما شاء الله بقرب ساعتين عشان قاعد. obboleessa keenya mubee baga rabbiin si hambisee inshaallah rabbiin kanaaf fuulduraatti immoo umurii keessii fadheeressu siin jedha inshaallah anillee birrii 10,000 nin galchaafi. Maashaallah rabbiin sirraa haa jaalatu obboleettii tanteenya. Maqaan kee Faaxima maa qarshii 10,000? Faaxumaa qarshii 10,000 akkaawuntii Amiin jala kana ni kaayaa iskiriinshiit godhattee? Iskiriinshiitii godhadheera. Maashaallah rabbiin sirraa haa jaalatu bakka baaftetti rabbiin si haa deebisu balaa akkana rabbiin sirraa qabu qashtii ta'e nasi jaalanna si qabanyaa jala gabbuutee nu dhageeffattaa namni itti aantan mandariin. Amiin inshaallah seellaadha rabbiin sirraa jaalatu. Mandariin nuti irraa kaasi. Mataa ol nu qabdanii mataa ol isin haa qabu wallahi. Ummata qashtii wallahi isiniin boon. Mandariin nuti irraa kaasi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام وبليتي تنتينيا ما شاء الله والله hirmaannaa keessan illee akkuma adeemsisan argee goree waan nama gammachiisudha. Obboleessa keenya birallee kan dhaabbataa jirtan rabbiin jazaa keessanis ni fakkaffaluu anillee amiin jallallee hirmaachuu nan fedha. Inshallah rabbiin obboleessa koo sillee fayyisee nu haa gammachiisuu birrii 5,000 Itoophiyaatiin illee biraan dhaabbadhaan siniin jedha. Maashaallah rabbiin sirraa haa jaalatu obboleettii tanteenya maqaan kee Mandariina.